asirra gadi buutee na harkaa hin baatu jechuudhaan qacootti harmeen haadhachaa jirti. Isheenis yeroo karaa kuttee yeroo deemaa jirtutti isheenis itti dhufti. Harka kee achi ol natti kaaste taanaan jedhee sitti iyyaa garuu jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kanatti iyyitis iyyuu baattus ana homtuu naan galchu maal fakkaatti tulluu xiintuun jechuudhaan itti dubbatte. Isheenis waan baay'ee sodaattee jirti. Yaa ta'u malee ishee amma da'oon eenyu akka ta'e barteerta miti jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti eeyyee kan kee ta'uusaa baree jira. Kanaafiyyuu hoon ani lammata biratti argame wanta barbaadde gochuu dandeessa. Amma garuu na dabarsitee deemuu hin danda'u jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti da'oon waan baay'ee jaalattuuf da'oonis eeyyee waan kan kee kan baranaa baay'ee ajaa'ibaadha jechuudhaan itti deebisa. Da'oon yeroo sanitti shamarran lamaan gidduutti jaalalaan waan qabamee jirutti muuziqaa baay'ee garaa namaa moosisu dhaggeeffachaa ture. Yeroo sanitti qacoonis dhuguman ishee harkaa bahee osoo natti deebite najjeestii jechaa keessa karaa ishee kutte. Yeroo jalqabaa si arguu kootii fi onnee koo dhiiftee kan jedhu muuziqaa dhaggeeffachaa osoo jiru bilbileetti bilbila. Yeroo kanatti qacoon waan bilbiltee fi da'oodhaafis da'oon gara qacoo ishee qacoo koo sii dhufa jechuudhaan karaa kute. Yeroo kanatti qacoonis waan da'oon itti aadattee fi waan ishee sodaachisteef baay'ee yaada keessa galtee karaa kutaa turte. Isheenis yeroo kanatti da'oon qacoo maal taate asan jira kootu jedhee yaama. Qacoonis ishee tole akkam ati jechuudhaan nagaa gaafatte. Yeroo kanatti da'oonis maa inni fuulli kee baay'ee dahuun baay'ee gaddasi harkaa argamaa jira jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti maal taate jechuudhaan eeyyee ammaan jammarii si bira turuu hin barbaadu akka simbira lammata si agarre namaaf waadaa galee jira jechuudhaan deebisteef. Yeroo kana keessatti da'oonis isa guyyaa gaddaa sin lamaan keessanuu narraa deemaa jedhee sin ari'isanii fi jechuudhaan itti dubbate. Isheenis ani hoomayyuu sitti deemuu hin danda'u. Eenyu akka natti himee fi eenyu akka na doorsise homaa sitti himuu hin danda'u. Walitti dhufeenya keenya isa duraanii osoo kanan deebisu ta'e deebisuu nan danda'a jechuudhaan itti dubbatta. Da'oonis maaliif kophaa kee rakkatta qacoo koo maaliif natti hin himne jechuudhaan itti dubbate. Innis maa inni kanaafiyyuu cha'u si argachuu hin barbaadu jechuudhaan karaa kutte. Yaa ta'u malee da'oon yeroo saniif maa inni kan bara kanaa ani maal keessa seene yaa waaqi jechaa waaqayyoo waammachaa ture. Yoo yaa arga fuunee jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii chaanal siifan jalatti argamtan nagaa waaqa isinii haa baay'atu. Har'ammoo viidiyoo dheebuu jaalalaa jettu takka waan xiqqoo isin biraan gahuun barbaada. Hanga dhuma viidiyoo kooti waan na hordoftaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Yeroo kanatti qacoon osoo teessee jirtu da'oon itti dhufti. Da'oonis yeroo kanatti isheen itti dhufna baay'ee tokko rifatte. Isheenis bakka teessee ol kaatee maal goota maala fuuldura dhaabbatte aniyyuu taa'aan jira silaa jechuudhaan itti dubbatte. Da'oonis yeroo kana keessatti homtiyyuu hin jiru jennaan eeyyee jechuudhaan mucayyoon tunis yeroo ammaa kana miidiyaa koodiinaa naa taatee jirti jechuudhaan itti shofaa biraa deebite. Qacoonis erga isheen biraa sokkitee booda maa inni dhiistee jirti moo dubbii jechuudhaan baabbii
kun hundumtuu kan keetii jechuudhaan itti yeroo kanatti dha'uudhaaf bilbilli bilbilamee sanyiin akka hojii argatee jaalala isaanii keessaa akka ba'u waan barbaadduuf hojii akka argatee bilbilanii itti himani. Yeroo kana keessatti bilbila osoo haasa'aa jirtu maa inni sabiraayizii koo jechuudhaan gaafatte. Yeroo kana keessatti sanyiin akka biyyaa ba'uu fi akka hojii argatu itti himan. Waan baay'ee waan gammaddeef yaa waaqayyo koo galanni kee haa galu. Mikinyaan isaa tokkoffaan hojii isaa argachuu isaatiif baay'een gammadee jira. Lammanni immoo jireenya koo keessa waan naa ba'eef guddaa tokko yaa waaqayyo jechuudhaan itti dhufa. Yeroo kanatti dha'uun qacoo jechuudhaan waame. Qacoonis ofirra garagartee deemii na bukkeedha. Kanaafiyyuu anaafsi wal bira taa'uu hin barbaannu jedhee gaafatte. Qacoonis yeroo akkas jettutti dha'uunis maal taatii maaf akkatti na dhabattaa maaliif na dhima akkasitti haala kana na jibbuu dandeessee jechuudhaan. Ani har'as kaleessas deeggargamee sitti himee jira. Anaafis wal bukkeetti argamuu hin danda'amnu jechuudhaan itti dubbata. Dha'uunis yeroo sanitti dha'uudha moo sanyiitu si doorsise isa kana bichaa natti himi jechuudhaan itti dubbata. Yeroo kanatti qayyoo itti baay'ee waan gadditeef dha'uudha mitiiti dhooyidha kan dha'uudha kan na sodaachise. Kanaafiyyuu ani immoo waadaan isheedhaa galuufi waan isheen irra deddeebitee ana na doorsiste anis immoo wantan balleesse tokko hin qabu jechuudhaan itti dubbatte. Wanti hunduu hin ga'a jechuudhaan. Innis ani waan baay'ee akka si jaaladhu hin beekta siin akkan qalbii hin beekne hin beekta miti jechuudhaan itti deebise. Yeroo sanitti qacoonis na jaalattaa jechuudhaan gaafatte. Baay'ee si jaallaa jechuudhaan deebii deebisaaf. Okey hoo akkas ta'e akka durii keenyatti bootaa durii keenyatti akka deebitu hoo barbaadde aarsaa naaf kaffali. Hin beekta anis baay'ee si jaallaa isheenis baay'ee si jaalatti atis immoo baay'ee jaalattaa jechuudhaan gaafatte. Eeyyee nan jaaladha jechuudhaan itti deebise. Yaa ta'u malee okey jireenya koo keessaaf jireenya koo ammaatiif kanaan booda situ riksii fudhata. Kanaafiyyuu itti beekii akka keenya duriitti hoo waliin deebine yaa ta'u ishi jettee fudhatteef. Yaa ta'u malee dha'uunis yeroo kana gaaffiin isheen gaafatte waan baay'ee bitaa waan isaa galeef ishi saanaa kennii amma kootutti wakii waliin deemna jedhee gara wakii deeman. Yeroo sanitti dha'uun gara dha'uu deemtee kanaafiyyuu waan fuula keetirraa waan baay'ee nama ifaa jiru sirraa argaa jira maa inni jedhee gaafate. Yeroo kana keessatti dha'uunis kuni hojii barbaadanii argachuun waan baay'ee qalaalii miti. Waaqayyo baga isa gargaaree jechuudhaan itti dubbate. Innis jireenya kootiif gufuu kan ta'aa jiru isa osoo hin ta'in jaalala keenyaaf gufuu kan ta'aa jiru isuma jedheetti hima. Isheenis ani maalan godhee jireenya keenyatti gufuu ta'ee jechuudhaan itti dubbate. Maal gochaa ani qacoo baay'een jaaladha. Anaaf ishii gidduu hariiroo homtiyyuu jiraachuu hin danda'u. Anis ijoollee waliin guddanne isheenis mucayyoo koo waliin guddanne hiriyaa koo waliin guddanne. Kanaafiyyuu anaaf ishii normaalii goddanyaadha jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kana keessatti dha'uunis eegas akkas jettee har'a sadeen keenyayyuu waliin oollaa wanta hundumtuu wanti mul'achuu danda'u jettee gaafatte. Yeroo kana keessatti ani har'aa kootu waliin oolla jechuun hin danda'u. Hoon lafaa ka'ee qacoodhaan har'a wajjin oolla jedheen qacoon waan ani shakkeef itti fakkaata jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kana keessatti dha'uunis anaafsi waan tokkoon akka walii galu nan barbaada jedhee gaafate. Dha'uunis dha'oo ምን ማለት ነው ግን maal jechuu maqaan isaanii. Kanaafiyyuu isheenis yeroo akkas jedhu garmalee waan boocheef ani waan tokkoon waan si jaaladhuufi kanaafiyyuu jaalala keenya
akka ishiin diigaa jirtu siif homaa siin galu jechuudhaan dahoodhaan baay'ee tokko imimmaan ishee dhangalaaste. Dahoonis ani waan tokko sirraa barbaada akka na jaalattu akka si jaaladhu akkan ishee irra qacoorraa gonkumaayyuu ishee irraa fagaadhu hoo barbaadde gaafii tokko kiyya si gaafadhu na deebisii jedhee. Yeroo kana keessatti ishee jechuudhaan har'a akka ati na wajjin ciistu nan barbaada. Kanaafiyyuu jaalalli kan koo akka dhugaa hoo ta'e akkan ani isheerraa gonkumaayyuu irraa fagaadhuu barbaadde akka na waliin ciistu nan barbaada jechuudhaan gaafii gaafate. Yeroo kana keessatti da'oonis waan baay'ee isa jaalattu wanna si jaaladhuu fi akka si dhabuu waan hin barbaanneef ishii jettee fudhatte. Yeroo sanitti innis waan baay'ee ishii irratti gammadeef yaada kanaan mirkaneeffatanii eeyyanikaa jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaanaala koo jalatti argamtan nagaan dabalataa isinii haa baay'atu. Viidiyoo kanarraa mee maal akka hubattan komentii jala naa teechisaa. Dheebuu jaalalaa jechuun wanta akkamii maal akka ta'e turtii gaarii baay.